Ashamaa harka fuunee akkam jirtu hordoftoota Obsii YouTube nageenyi badhaadhaa fayyaa keessanii nuti nagaa qabnaa galata rabbii argeenyi kinoo isiniin jedha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota Obsii YouTube hundi keessan akkam nagaa fayyaadhaan jirtu. Ashamaa isiniin jenna Obsii YouTube irra gaafii waysi gaafadhanaan jettee na fidde garuu gaafii isin nagaa kuttuun beeku anillee wajjuma laaluu deemnaa jirra. Urga hojii turre garuu amma waggaa horfinne kanaafaa keessa jirra. Inshaallah rabbiin yaada muraada kenna nuuf haa guutu. Akkasii inshaallah wajjuma laallaan wajjin turaa isiniin jennaa. Yoo jaalattan laayikii fi sheeriin raanfattina akkasii fayyaa ta'a tura aga walii dachaan dhumesaa. Okay. Arra gaafiif deebii wal gaafannaa akkuma isheen jette aniif isheen erga mana tokko hojjechuu biyya ormaatti mana tokko hojjechuu jammarree waggaa 4 keessa jirra jechuudha. Waggaa 5 jechuun mana tokko jechuudha. Hojjechaa jirra. Wal dandeenyee wal jaallannee wal kabajnee amantii walii kabajnee afaan tokko haa beeknu malee amantiin keenya addadha. Wal jaallannee wal kabajnee wajjiniin waggaa 5 keessa jira jechuudha. Maalifiin waggaa 5 kana keessatti maali ana kan jaalladhuu fi maal akkan jibbu amala koo yaani namni waggaa 5 wajjiniin jiraate amala waliif maal akka namni sun jaallatu maal akka namni sun jibbu hin beeka jechuudha. Maalifiin qoruun barbaade irra waa'ee nani jibbu wanna nani jibbu kan nani jaalladhu hin beekti moo hin beektu jechuun akka obbolummaatti wajjin jiraanna mana tokko keessa jechuudha. Laayyee miti ooneen salphaa miti waggaa 5 dhiisii namni waggaa tokko wajjin jiraate salphaa miti jechuudha. Jaalalaa na mee gaafiin gaafadha tamam okay. Mee nyaata ani jaalladhuu fi ani jibbu addaan baasee naa himi. Kan ani jaalladhu naa himi dura kazzaan kan ani jibbu. Kan ati jaallattu makoranii sin jaallatta. Biddeenni biyya keenya yoo biddeena keenya nyaata. Okay. Kan biraa dammoo bakka kanneen jaallata. Okay. Ani jibbu. Wanta ati jibbutu ruuzii du'aaf dubbata. Tokko marqalee baay'een jaallattu. Okay. Wanta biraa daabboo moo nyaata? Okay. Wanti biraa maasiin jennaree balas nyaata. Okay. Ashi. Sirriidha ruuziin jaalladhu. Biddeen namni jibbu hin jiru. Ruuziin hin jaalladhu. Hin jaalladhu osoo hin taane nan nuffee na jibbisiise bakka. Itti deddeebi'ee nyaan. Nyaatamuuf fedha ruuzii qabu jechuudha. Ay. Warqas baay'een jaalladhu garuu hin nyaadha. Okay, deebisteerta. Ashi. Kanan biraa halluu uffata ani jaalladhu. Halluu ati uffata jaallattu. Kafana hababaa baay'inaan qabu hin jaallatta. Hababaa diimaa. Deebitee kafana diimaas ni jaalatta. Kafana boora. Kafana boora. Hin jaallatta. Tamam. Kanan biraa Gurraacha surree fi halluu buleedhaan hin jaallata surree. bulee Magariisa kalaas. dogongorteerta garuu xiqqoo deebistee bulee jechuun bicaa jechuu ishiiti. Bicaa nan jaalladha. Bulee jechuun bicaa miisi bira Bulee jechuun kiyya. Saa bicama. ani garuu bicaadha nan beeka. Tokkee diimaan jaalladhu. Saa kafana diimaan jaalladha. Diimaan jaalladhu. Gurraacha nan jaalladha. Kafana hababaa baay'ee qabu baay'ee jaallatti.
Abaaboo uffata abaaboo qabu baay'ee jaaladha. Burree. Kun aadaatti si jaalladha. Uffata adamaa waan hin naa akkasi. Kufteerta kudhan keecha shan argatte. Tamam. Okay. Ashi. Kan itti aanusi. Haya obsinaan. Nyaanni ani jibbuu fi nyaanni ani hawadamee irra nyaatu maali? Marqaa. Saa marqaan jaalanna marqaa. Kan ati jaallattu marqaa? Marqaa fi akaawwii. Akaawwii qorsoo jechuudha. Kan garbu. San jaaladha. Ati jibbitu moo hamtuu hin jiru? Nyemirreen uko ngaa dubbachuudha ka. Wanti ati jibbitu hin jiru. Kan ishiin irra jaallatti garuu marqaa fi akaawwii garbuu ni jaallatti baay'ee. Garuu marqaan amma wayita jira biyya Arabaa keessa jira hin jirreefu. Tamam. Okay. Akkasumas ifaadha. Darawaan gootuuf namni namaan hojjetu. Ashi. Kafanaa maal jaalladha? Irra jirii maal hawwadamu maal jaalladha? Kan ati jaallattu fi kan jibbitu. Kamin irra jirii jaalladha? Kamin jibba mana keessaa? Okay. Kan baay'inaan jaallattu adii. Adii diimaa. Kana ni jaallatti. Kan ati jibbitu immoo jira. Uffata ati jibbitu. Mungkin uffata daalacha. Daalacha. Sirriidha. Kun nan beekama. Nan beeka. Ani nan beeka. Ani ishii dhiisitoo kana jarru uffatu nan beeka addaan baasee. Seefiin godha sammuu kee keessatti hin raafadhu. Xaayibaan si gaafachuudha garee kafanatti godhataa olti gaatu godhachaa. No jechuun beekuu qabda ka. Maal uffata nani hawwuu fi uffata nani jibbu. Tokkoffaa ishiin baay'inaan kan jaallattu adii baay'ee jaallatti. Adii baay'ee jaallatti. Adiidha diimaa taasise jechuudha. Garuu adiin tokkoffaadha. Kafana adiidhaan jaalladha garuu gurraacha baay'een jaalladha. Taqaaraanidha jira. Ishii kan biraa maal gaafata? Mee yaadannoo biyya Arabaa kana keessatti maal fa'aa mudattee amma waggaa san keessa jirta masalan waggaa shanii kanaati maaltu si mudatee mana duraatti eentee jirtamoo masalan morma kana bichaa keessa jirta gisee biyyaa dhufturra maaltu si mudate? Ani manni kun anaaf tokkoffaa miti akkan dhufee mana biraa galeen ture. Annatti fakkaate akkan biyyaa yoon dhufu bakka akkuma biyyaa dhufeen mana hojii seena na fakkaate. Mana hojii seenne garuu ani asii biiroodhaaf biiroo dhufna. Biiroo gallee erga biiroo gallee raawwannee achi wajjin nu barbaadama jechuudha. Achi keessatti qormaata baay'een argee maaliifiin mana biiroo jechuudha. Baay'een argee jechuun birri kiyya naalaa fudhatanii birri kiyya gimmaashaa ji'a gimmaashaa uffata kiyya shaanxaa guutee fidee akkuma biyya duraan biyya biraa hojjedhee ture akkasumas biyya shaanxaa guddaa guutee fidee uffata isa sana dhawwatanii mana biirootti jechuudha. Garuu baay'een aaree galata rabbii waan naaf fayyaadha. Ati amma yeroo duraa biyya Arabaa deemtee turte jechuudha. Biyya Arabaa sila deemteefu kafana baay'istee akkamitti fidde? Maaf fidde? Maaf fiddee achitti kan uffata uffatta akka feetu uffatta. Hojii finnaan uffata kee jijjiirtee nu uffatta akka feetetti. Yani miimaa Dubaay fi suni gargar jechuudha. Olitti hin dhufu malee. Mindaadhaan Dubaay bareedduudha namatti tolti. Garuu haala jiraa mitiire olitti hin dhufu jechuudha biyya duraan turee fi ammii jechuudha. Anas jedhu. Kanatti fayyadamtee kan taafidee biirootti gatte jechuudha. Na rokkatan hin beeknu naan jedhan. Haala isaan madeebisaa fira geessa. Tamam, okay. Eshi. Gitu? Okay. Eshi. Aniif si erga mana kanatti gallee
amala kiyya keessa maal jaallatta maal jibbita? amala keessa Amala na jaalladhu dursi kanan jibbu guddinatti. amala si jaalladhu keessaa Amala kiyya ati amala kiyya keessa kanati jaallattu. kana ni jaalladhutti maa Amala koo keessa maal jaallatta? amala kee keessaa kan hin jaalladhu nama suuruu hin jaallattu dafna itti kanaani hin kofaltaa kolfa kee dafnaadha gisee hundaayyuu Inaaruun kolfa koo jaallatta. Inaaruun ani gisee tokko amalli kee keessa masala waan baadee tokko argite hin dubbattan jallistu wanti tokko bagan halas wanuma xiqqishullee nama bade hin dubbatta jallisuun beektu hin aartas hin dubbattus aarte mootuu hin dubbatta eegas yaani akka nama tokko achumaan yookiin ofiin hin gungumtu waan naan jettu jechuudha gungumuun jaallattu garuu hin dubbatta deebiste. Okay, amala na jibbu keessa kamin? amala jibbitu keessa soba jibbita. Ati jibbitu narra. amala jibbu keessa gisee ati caalliftee sim jettee duumaa taatee deemtu koochan jiru. gisee seentu fi gisee gabbaachuuf nyaaraa si guddaa ati dukkana taate allaa dachiillee tuutaati gisee kana bakka naan jibbu wanni biraa maan jibbu. Tamam jechuun amala kiyya keessa ani kanani annu jedhu abbaa feetee maan taane waan tokko wanna badaa tokko argina jaraawu maan taane hin callisu jarattu hin callisu jechuudha. Natti hin tolu. Wanuma dhibee natti ta'u natti fakkaata garatti gannaa fi jechuudha. Baafadhe yoonan dubbadhee baafadhe natti tola jechuudha. Wanta badaa tokko yoonan dubbadhe kana balleessite son jedhe dubbadhee yoonni sunirree bade natti tola jechuudha. Naa amala kiyya keessa yoo naaree nyaaran gurra fuulan na bada jechuudha yoon xiqqoo jechuudha. Okay, itti fufati. Ana amala kee keessa maal kan jaallattu fi kan jibbitu maal jaallatta maal jaallata? Amala kee keessa okay, amala kee keessa naamusni kee namatti tola. Namni suwaaree sitti dubbate hin dubbattu. Yani namni tokko fakkeenyaaf yoo aaree sitti fakkeenyaaf ani waan aaree sitti dubbadhe aartee maal siinatti hin deebistu callista natti tola. Maaliifin ani aaree gisee itti dubbadhu san ishoo siinatti dubbattee balaatu bu'aa jechuudha. Ishiin immoo callisti. Amala ishii keessaa kanan jaalladha. Amala ishii jibbu keessaa garuu maal sitti fakkaate? Bilbila qabattee kana dubbii bilbila qabattee erfooniin gurratti kaawwatamee amma dhumaa banamee bira taa'ee osuma waan maqumne garaa tokko itti dubbadheetu abadanaan dhageessu. Osoo waamanii hin dhageessu. Kana amalan jibbu keessa kana bilbila waan qabadde giseen dalgaa geesse waan naga'u dhageessu abadan. Amala jibbu keessa kana amalan jaalladhu keessa san dura ni meedha jechuudha. Natti tolu jechuudha amala ishee. Akkasii jaalala yaadu mudannoo biyya kana keessatti. Mudannoo gaa biraatti deemna. Mudannoon baay'ee hin qabu biyya kana keessatti baay'ee hin qabu. Bakka dubbattee baay'ee hin qabdu. Baay'ee hin qabu jechuudha. Amala wal gaafannee waan yaani wanta jiru tokko wal gaafannee hingaa viidiyoon keenya irraa asumarratti dhaabnaa jechuudha. Maaliifin nuti akka obboleewwaniititti wal jaallannee wal kabajne jarruu girrimtidha. Maaliifin amma nu jaallatu baay'ee nu jaallatu. Guyyaa tokko namni mana tokko jiraatee ijoollee wal tumtee wal lolanii waggaa tokko namni wajjin hin turre jechuudha hin jiru jechuudha. Maaliifin Sabaayii waliin ta'uu waan tokko ta'uu sabaayii waliin ta'uu. Namni afaan tokko haasa'u ta'e mana biyya ormaatti walii galtee kan hin qabne hedduutu jira. Maaliifin nagaarrama garuu jechuun nadinqa. Maaliifin mindaa tokko nyaannu
jara kan nu danda'e waa hundumaa nu danda'een bullu nuti hojii keenya mindaa keenya addadha wal jaallatanii namni afaan tokko dhiisitoo namni zeegaa biyya ormaa biraa wajjinis nu hojjetaa miti wal danda'e garuu ijoollee ta'e jireenyatu ijoolleen keenya kan Itoophiyaa yookiin amantaa fa'aa wal qooduu yookiin immoo deebee qoonqoon zeegadhaa wal zeegaan Itoophiyaa ta'e jira mitiire ijoollee Amaaraa waliin jedhu siyaasa waliin jedhu siyaasa hordoftii harkirra jireenya jechuudha. Akkasii jarallee rabbiin alaafisu eeni nus rabbiin makeenyaa bareessu na akkasiidha warra inshaallah guutuu gara biyyaa galee biyyatti isaasa hordofchamaa godhu waa'ee biyya amiin akkasii amiin guddoo deenya na akkasii viidiyoon keenya kana fakkaata gabbiraa walitti deebina viidiyoo kana laayikii godhaa sabskraayibii godhaa koomentii nu barreessaa yaada keessaniif na jajjabeessaa isiniin jedha maal jettaati warroonni obsii YouTube taatan hundi keessanu koomentii godhaa laayik sheerii godhaa jajjabeessaa nama haaraadhaa isiniin jedha akkasii inshaallah xiqqimti laayik gootanii bira dabartanii sheeritti gootanii akkasii rabbiin inshaallah hundumuu xiqqoomarraa ka'a yaada muraada isaa bakka itti buutu rabbiin hin beekani buddeena isaa bakka nyaatu hin beeku inshaallah isiniin jenna akkasii laayikii fi sheerii gochuun irraa abbatina laalaa daawwadhaa haga dhuma isaa fayyaa ta'a. Isinin jaalladhaa fayyaa ta'a horaa bulaa.